ውዶች nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessan nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu liivi seeniin kikib jedhe wifi waan dideef bakka homa gochuun danda'u jedhe dhufee karaa kana anyways video daqiiqa 5 hojjedheetani gadi sirii sa'e oddumaan liivi taa'e homaan aditi wifi eeyo maal isiniin jee kana dur 4GB ni hin hojjetu namarra video tokko ilaaluufan guyyaa guutuun gorogoraa wala dhugaan isiniin jedhe 4GB jechuun bakka normally gifaatii ko tokko kan hin qabneedha jechuudha. Anyways rakkoon qabu gara yaada kootittan deema. Otoon haasa'u yaada keessan gaafii keessan fudhadhee achumaanis video yookiin immoo yaada kanan isiniif dhiyeessa jedhee dhufeeyyuu innis dhimma kootinnaan isiniin jedhu immoo nama ijoollee Dubaay dhuftan. Ijoolleen Dubaay dhuftan ji'a 5 asitti kan dhuftan yoo jiraattanii yoo jiraatanii na dubbisaa bilbila koo duwwaa 963 9661 84 na dubbisaa yoommoo warri biyya biraatii dhuftanii soo ta'e garuu maaliifan isin barbaade seetanii namatu mi'anaa erga namni mi'anaa erga garuu nama galu barbaade jechuudha. Nama galuun barbaade nama naafidu namni sun hin galu achuma taa'ee erga isaaf jedheeni naafiddanii dhuftu yoo kaargoo ergitanis ta'e kaargoo dhumaan ergitanii gatii kaffaltan dhan kaffalahanii mi'icha naafidu minimee bida kiiloo 5 sana hin caalu jechuudha. Yoo eshettanii jechuudha. Yoo biyya biraatii sin galla waan kiiloo 5 kana siifan qabadhabe Somaa jedhee yoo jettais immoo Saudi isaa ta'u, Kuwait isaa ta'u, Jordan isaa ta'u, Beirut isaa ta'u iddoo feetaniyyuu maanni jettanii immoo na dubbisuu dandeessu. Garuu mi'ichi Dubaay waan hin barbaadee fi waan na ergamuu fi waan mamaddeedha. Na qabattanii dhufuu dandeessu. Yoo achi ijoolleen ammatti hin galu jettan yoo nama galus argitanii na qabate kaargoo nama hergatu achi taa'ee argitan isa keessa na kaa'uu danda'u. Kiiloo 5 jechuun salphaadha. Gatii sanaan kaffala isiniin jedhe. Yommuu abame yoo warri kaan rigi Saudiidhas, Kuwaitiyis, Beirutiyis, Jordaniyis sanaasitti nangalaa, sanarratti nangalaa. Sifideen dhufame waan kiiloo 5, kiiloo 3ttis gadi bu'uu danda'a waan ta'eef rakkoo hin qabu. Kiiloo 3 isaa ta'u maanni sifideen dhufa yoo jettan immoo na dubbisa komantii jala naka video kana jalatti komantii jala yookaan immoo bilbila koo fudhadhaa imo yookiin WhatsAppidhaan na dubbisa jechuudha. Na dubbisa jechuudha. Anuu siifan qabadhechi kootumaan sii qabadheen na kennita jechuusa jedhamu jechuudha. Kanaaf rakkoon qabu kan waan sana bittaas kan kaffaltii isaatis oo kiiloo kaffaltee ta'a jechuudha. Garuu achi anaan tolanaa ergama waan ta'eef kiiloo kaargoo ergamee kaffallaa isan kaffaltoo jettanis rakkoon qabu Dubaayumaayuu jechuudha. Kanaaf video waraabee video shi kana dhaggeeffadhaati na dubbisaa isiniin jedheera. Duwwaa 9 63 96 61 84 yaa hunda dandeessu isinii baa WhatsApp, Telegram, Imo hunda isaa fayyadamaa jira waan ta'eef kanuma tokkichum kanaan jechuudha. Seeboo gootan karaa hunda isinii ba'a. Akkasii na dubbisaa isiniin jechuu barbaade na dubbisaa waan saamaalinni soo jettan immoo na gaafachuu dandeessu isumaan isinittaan himadha. Waan ulfaatu miti yookiin immoo bakka akkasii kamumaafuu yoo biyyuun biraatii siifinna yoo Dubaay dhabdeettan na dubbisuu dandeessu isin garuu siifinna hin kennita waan jedhamu. Nan kenna waan ta'eef irgixanyaa nani. Kanaaf akkasii adaraa keessanii hunda dandeessuudha ishii kana nuuf tattaanan isinumtuu maamila koo miti bakka YouTube koo jala hin jirtan haaraan fidadha bakka maamila haaraan isin muluu keessan gaggeessan. Unsubscribe godha achi block isin godheetanii kan bira baafadha. Maaf isin faana dadhaba? Maal isin dadhabsiisee beeka? Maal dadhabdanii beeka? Maal laafiddanii beektu? Ani isin dadhabsiisuun qabu kan bakka isin dadhabsiisuun qaba hin fiddu karaa ta'ee biyya kamiyyuu haa ta'u. Yommuu kabajamee taa'uu naa fiddu ta'e hunoo Dubaay
nangala jedha naa fida. Hin galtan taatan biyyi baay'ees naa fida. Hullaan na dhaggeeffatame waaqanna nyaata. Maal godhatti ilaalan jedhu. Anyways, asiin immoo chaanaala kofaaraa warri taatanii seenaatii subscribe godhaa, share, like godhaa. Alatti daa viidiyooni maashaallah filtariidhuma fakkaata dhugaan isiniin jedha. Gini kun caraqaadha malee filtarii miti amma sirra kan taa'ee jiru. Dhugaa waaqa filtarii miti. Idaa akkanumaan mana taa'ee duumessaa waraabaa jechuudha. Hatta maabiraatii an guyyaa tokko akkatti naa bareedeen beeku. Filtarii illee irra naqadhee na dide. Kun ilaalaa barbaaddan. Minum filter. Ina tuqaan kutuun mul'ata barbaaddan. Anuma filtarii baay'ee si fayyadama filin. Ina dhiyoo kenna waan xaalli irra buusaa isumaayyuu kaameeraa normaali fakkaata ala. Neewnuun beekama. Kunillee isa akkanaati. Kunii fi kun. Innaa filtarii baay'ee mul'atu kana malee. Kanaafi muudiin kenna fa'u yoo jettan immoo naffa ala kunii maanni seetan. Yaa ijji tokko asirra akka laalume beeka. Maaliif mana keessan oola waan ta'eef hoosisaan oola waan ta'eef xuuxuma isheen kee wadhu kanan kee waadha. Kuni jabeessiti immoo naa qaba jala. Kana muudii naffa'uudha. Waan hin naffaanes jedhan sallee. Nama madaaltu si. Basi agata sagaleen ol fuudhan jedhee dubbachaa jiru xiqqeessee naasaa jira. Munu maratte. So isa kana naa barreessaa dhugaan isin jedha qalbii miti ergaa nama isin dabarsa. Naaf fiddan taanaan immoo dhuguman YouTube dhumaa hojjechaa jira namni na do'achaa jiran jedhu. Bakka akkanumaaniin lafa waan keessan dhiisin kana booda aasaa qiraaqan bobichaa aasaa azim jedhee jechuudha bakka. Waan nu fayyada jedhamu tokko hin hojjedhu. Garuu asumaan immoo yaadni sinnaa barreessitan eebbifama. Yaada gaarii hojjedha yaada gaarii naa barreessitu. Curcurreen lama tokko jala jiraatte malee sanan caalu yaada gadheen achi jala. Waan mana hojjedhe jala komantii koo seenaa laala. So galatooma. Banagaraachin laa dhugaan isiniin jedhaa viidiyoon hojjedhu. Akkanumaan simpilii naasa'an information yookiin akkasumaan ilaalee tilmaamee miti jechuudha. Kanaafi yaada keessaniif eebbifama. Ammallee yaada qabdan akkasumatti na barreessaan isiniin jedhaa. Yaada qabdan immoo na gaafachuu dandeessu gaafii qabdanii ammas gaafiin ijoollee lamaallee jira yaadan mucayyoo waggaa 8 hojjettu jedhu kan fakkaatu isallee isheedhaaf viidiyoo qabadheen dhufa. Na wajjin ta'a eeggeeffadhaa viidiyoo sheer godhaa isiniin jedhee jira. Haga dhumaatti waan na faana taataniif galatoomaa subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedhaa baay'ee.